Eegabbalayyan kiyya baga rabbiin ji'a jaalatamaa fi kabajamaan isin gahee Ramadaan mubaarak isiniin jecha hiyyeessa fi qilleensi hin taa'u jedhanii mireen warraan tanallee meeshaa obboleettii teenya sittiin arsiisa guree qabannee dhufne jechuudha. Arsiisa guree yeroo lammaffaaf deemuu keenna. Rabbi jiraatana yaadan du'ini hameysi jaalala sirran gu'ini siifaa bareeddu hireentee sirran badini. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya anillee sarbiraayisii addaan isinii qaba kanamaa qofa isiniin agarsiisu ramadaana kanarratti kinootu meeshaa takka hin argamin hin mul'atin. Arabiyaa majlisii kana bifa bareedaa kanaan mana kiyyatti isin agarsiisuu deema bi'iznillaahi ilkariim ammaa fi moolaa hin xumuramne inshaallah. Xumuree babbareecha isinitti agarsiisuu deema bi'iznillaahi ilkariim meeshaa kawaaliiti meeshaan kun sadarkaa takkaffaa ta'e kaareen meeqa akka ta'an isinitti himu isinuu hin beeytani. Inshaallah rabbiin nallee nama isarra taa'u naa taasisu amanatti hin galee isiniin jedha asumaan immoo tiyyoo gatiin arabiyaa majlisii baay'ee bareedallee jira dhugumatti illee baay'ee dabalee jiran isiniin jedha obboleeyyan keessuma dhugaa baay'ee rifadhanii kan waan ji'a tokko dura jechuudha jedhaniif wanni gatiin amma xiqqoo baay'ee addaan fagaata akkasii isiniin jedha ani kaaree meetira jaha achii qabaatan fudhatuuf hin dhaqeen isiniin jedha baay'ee bareedee baay'ee tolee naa baay'ee duubarratti babal'inaan isin agarsiisee irraa haasa'an isiniin jedha asumaan immoo tiyyuu jechuudha akkuma dura isiniin jedhe namni waa tattaafatu hin taa'u namni hundi jechuudha hiyyeessa isiniin jechuu hiyyaa miti hiyyeessaaf qilleensi hin taa'uta jedheefi eeyyani rabbiin hunda kennanuu jechuu banii aadam kanaan isin hiyyeessa gara rabbiititti jedha kana waan ta'eef rabbiin immoo tiyyuu durummaa ofii nuu haa kennuu qalbii kennallee qaama kennallee haa duroomsu isiniin jedha obboleeyyan kiyaasaa isinitti dheeresse ramadaan kun mubaarak baga geettanii ramadaan mubaarak isiniin jedha obboleeyyanii fi obboleettiiwwan tiyya warri sagalee kiyya kana dhageettan warroonni amantii kana hordoftan baga rabbiin ittiin isin gahee nama khayrii isaa guutuu jechuudha irraa argatu akkasuma hamtuu isa keessa jirtu hamtuu nuun jirtu bi'iznillaahi ilkariim nama irraa of ol rabbi isin haa taasisu baga geettanii isiniin jedha immoo tiyyuu guyyama sooma qabnu kanaanin dhugaa rabbii kaa deemaa oolen isiniin jedha wallaahi isuma dhugaati kuni boostadhaan isiniin jedha boostaa bifa kanaan bareechan maashaallah tabaarakallah biyyi teenna ammatti jechuudha. Mana diddiigamee fi akkasuma hawaasa keenya kan miidhametu garaanu nyaata malee baay'ee bareedde jechuudha. Lafoota caraqaa jedhaniitiin jechuudha. Kaatatu ana wajjiinuu jechuudha. Warroota mimmiidhametu garaanu nyaatee nu marara malee karaan bareedee wanni hundi jechuudha. Biyyoota alaatiin huma takkaayyuu addaan hin jiranii. Ani haga tana wawwaraabee isiniin jedha garuu gaafan ittiin iyyadhee dhaqeetiin jedhe bareechee kana daran illee inshaallah tottolchee waraabee isin agarsiisuuf. Abdii qabaan isiniin jedha bishaan kana isin agarsiisu yaalee yoo sanadu keessa jira baay'ee natti mul'annee achitti hin ceenan immoo isiniin jedha akkasitti obboleeyyan kiyya soomama rabbii guyyaa hangafaa kanaan guyyaa jalqabaa kanaan deemaa oollee achumaan baqqamee obboleeyyan keenya kanaan baga geettanii jedhuuni jedhee waraabee jechuudha ammoo tuyyuu sagaleen hin dhagamne san jalaa kaasee kana irratti hidheen isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan tiyya baga geettaniin isiniin jedha warroonni jechuudha qalbiin teessan cabaa jirtu ana ahlii kenna bira hin jirru jettanii rabbiin haadha abballee madhaamaatillee isinii haa ta'u akkasuma nagaan ka jaalattanii ka isin jaalatu firaa ollaa keessan ka isin feetan ka isin fedhu wajjin nama itti deebi'ee gammachuun soomu isin haa taasisu waan isin fagootti eeydan kalutti isinii taasise. Nama nagahan galee wajjin soomu isin haa taasisu isiniin jedha wanti yaadadhe takka maa inni isiniif fakkaate namoonni jechuun jecha kiyyarraa tahee wantoota jechuudha yookaan hojii kiyyarraa ta'e namoota tokko zaata isaatu achi ilaalanii jibbanii waa jedhanii ni miti yookaan qalbii nama cabsaa miti waan tahe tokkoon jechuudha. Qalbii teessan cabsee jiradhe asumaan afu wallillaahiin isiniin jedha ani dhugaa rabbiititti cabnana qalbii tiyyaa nama takkarraa hin qabu nama takkaan illee mufii walitti hin qabu jechuudha. Ooniin of biratti natti mufattan jedheeti malee kadaariktii waan jettan illee hin jiru walumaa galatti rabbii keessanii jecha afu wallillaahii namni qalbii natti cabdan namni qalbii teessan ani cabse isiniin jedha obboleeyyan kiyya baarakallahu fiikum rabbiin barakaa isinii haa godhu sooma kenna sooma qeebalamaa zambii kenna dhiifama rabbiin nu haa taasisuun isiniin jedha akkasuma obboleeyyan kiyya anaafis isinillee warra marra 4 5 6 7 ji'a kana keessa buusu nu haa taasisu warroonni immoo tiyyuu jechuudha quraana buustanii jirtan amaanaa rabbiiti irra deddeebi'aa qaraan isiniin jedha akkasumallee kan mureef dakanaatti jirtanillee haguma beeytan qaraa akkasan immoo tiyyuu
fuula didiqqallee taatu namni hin qara'in jirtan natti hin fakkaatu kaasatan ijoolleen amma biyya namaa jirtan rabbiin isinii laaffisee sooshaal miidiyaa kanarra markazoonni hisaaba hin qabu jechuudha. Kana waan ta'eef akka isin qara'aa jirtanii fi qaraatanillee abdii rabbii kiyyarraa qaba rabbiin isinirraa haa jaallatu jabaadhaa ji'a kana keessa immoo keerii saamadhaan isiniin jedha isinii fi lubbuu tiyyallee kanuman dhaaman isiniin jedha. Yoo lama sadi dadhabne takka buusu akka hin dadhabne rabbiin anaaf isinillee haa laaffisu isiniin jedha baarakallahu fiikum inshaallah. Egaa obboleeyyan kiyyaa baga geettanii isiniin jechuu dhufeen isiniin jedha. Asitti aansee fuulduratti arabiyaa majlisii isinitti agarsiisa isiniin jedhe. Kanaafuu waadaamuma seenetan haganatti hin deegu isinitti agarsiisan isiniin jedha. Meeshaan kun manattis hin galchine achumarraan deemeen isiniin jedha inshaallah. Rabbiin nagahaan obboleettii tiyyatana jechuudha. Nama nagahaan galee itti fayyadamu rabbiin isii haa taasisu. Guutuu keessan uyyuu jechuudha. Warra biyya namaa keessa teettanii obboleeyyan kiyya daa'ifa keessan coobsitanii jechuudha. Gaafa galee boqonnaa itti godhadha. Gaafa galee hafuura itti baafadha. Waan ol kaayan ol ka'anii fuudhan jechaaf jechuudha. Obboleeyyan kiyya waa of dura osoo achi jirtan asitti waa bibbitattan rabbiin nagahaan itti galchee itti isin haa fayyadamsiisu. Egaa obboleeyyan kiyya arabiyaa majlisiin kun jechuudha. Abbaa tiknasii soddomaati jechuudha. Meeshaa kawaaliitii ta'e sadarkaa tokkoffaan boondidii ta'e sadarkaa tokkoffaatiin hojjetame akkasumallee aaddisiidha jechuudha. Ummata keenya kana rabbiin isaanii haa laaffisu yeroo baay'ee jechuudha. Yoo akkaan eegan malee warrumaan irraa bitanillee jechuudha. Nama shawwadan boondidii duraanii jechuudha ka ture kan waggaa takka lama namni itti fayyadame gadiin siqu hin laafu bifallee baay'een jijjiiratu. Isa san gurguratan jechuudha. Garuu amanamummaadhaan sadarkaa tokkoffaadhaan arabiyaa majlisii kana hojjetanii jiran jechuudha. Nama amaanaa nama eegu rabbiin amaanaa isaa haa eegu. Osoo jirru rabbiin nama jaannata bitatu nu haa taasisu nama qabrii ibiddaa bitatu miti jechuudha. Akkasi duniyaan tun agafeete bal'attullee agafeete dhiphattullee turuun isii zalalam hin turtu. Deemuun isii hin hafu nullee asirraa deemuun hin hafuun jedha. Akkasi obboleeyyan kiyya obboleettii jaalatamtuuf kabajamtu asittuu xiyyaa sumaan laallatu hin dandeetta meeshaa kan keeyisiin jedha. Baarakallahu fiikum. Baarakallahu fiiki rabbiin nama nagahaan galee itti fayyadamu si haa taasisu. Akkasuma bifa kana carqiin kun obboleeyyan kiyya ammayyaa'aadha kan amma reefitti hojjechiifataa jiraniin isiniin jedha. Firaashiin kanaan hojjetamillee baay'ee bareeda obboleeyyan kiyya. Aga amma sirraa bareedu kana daran wallaahi zaahirallee iddoo takka bareeda jechuudha. Akkasii kana fakkaata viidiyoon kiyya guyyaa har'aa obboleeyyan kiyya. Laayik sheer akkasuma yaada keessan babbareedaa san nurraan qusatinaan isiniin jedha. Gatiin arabiyaa majlisii jechuudha. Yeroo ammaa kanatti dura ol kaawanii turan tarii dhaga'uu dandeettan sooshaal miidiyaa kanarraa badee ture boondidiin jechuudha. Isaan ramadaana irratti waddachanii gurguratuuf ol kaayataniin isiniin jedha. Gatiin abbaan soddomaa jechuudha. Abbaan soddomaa 15,500 laaga 15,000 jiran isiniin jedha. Akkas obboleeyyan keessanuu har'aa bor keessatti isaniin argachuu hin dandeettanii ani immoo boriif taanitti waan jedhaniin hin beekuun isiniin jedha. Akkasuma kan gatii ani isinitti himee abbaa tiknasii soddomaati jechuudha. Abbaa soddomaati kasanii gadi immoo tuyyuu jechuudha. Gatiilleen akkasumatti hir'ataa kasanii olillee akkasumatti dabalan isiniin jedha. Akkasumallee obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee guddaa xiqqaa guddaan keessan abbaa tokkoffaa abbaa marroo jettan mee abbaan sadarkaa lammaffaan hoo sadarkaa jechuu fedheeti sadarkaa lammaffaan hoo yoo jettan sadarkaa lammaffaa isuma dhugaa hin qannasaa isiniin jedha. Boondidii sadarkaa lammaffaa hin qannasaa isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha waan xiqqoo jecha waan guddoo balleessina kanaafuyyuu sadarkama tokkoffaa waan ajajattan firaashallee ta'u arabiyaa majlisillee ta'u meeshaa mana keessallee ta'u jechuudha. Sadarkaa tokkoffaan ka ajajannetu qalbii teennafillee irra jechuudha inshaallah nuuf gaariidhaan isiniin jedha. Isin kana wallaaltanii miti wooma rabbiin natti fakkeesse isiniin jedhaa jira inshaallah obboleeyyan kiyya. Itti jabaatu malee namni ofirra hin dhaabbatu. Itti jabaannan ofitti jabaata jechuudha. Akkasii baarakallahu fiikum obboleeyyan kiyyaa ramadaana kana ramadaana keerii kan milkii kan ulfinnaa kan gabbinnaa kan irratti jechuudha obboleeyyan kiyya khayraata hedduu dabalatta rabbi isinii haa taasisu. Asuma warroonni arabiyaa majlisii ta'e meeshaa birallee meeshaa mana keessallee ta'e ajajachuu barbaadan lakkoofsi kiyya duwwaa 964842526 na argachuu dandeettanii bakka feetan isinii geessa jechuudha obboleeyyan kiyya. Ajaja keessan keessummeessee isinii hin bitaa. Arabuun immoo isiniif geessaa isiniin jedha baarakallahu fiikum. Akkas egaa obboleeyyan kiyya viidiyoon kiyya kan guyyaa irraa kana fakkaata. Egaa viidiyoo biraatti walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.